Garaa dhiifamaa. Haati mucaa ishee isa ajjeese caawlaa ishee wajjin wal argitee dhiifama gooteef. Eenyudha har'a ilma isaa kan ajjeeseef dhiifama gochuu kan danda'u? Eeyyuu garuu dhiifama akkasii qabaachuu kan danda'u. Mucaan ishee kun Sulimaan kan jedhamu utuu mana isaatti galaa jiru rasaasaa rukutamee ajjeefameedha. Achumatti dhiifame. Namoonni sadii isa ajjeesanii birii fudhatanii isa ajjeesanii achi badanii. Baay'ee kan nama ajaa'ibudha. Mucaan isaan ajjeese keessaa tokko nama waggaa 14 kan ture. Mana murtiitti yommuu dhiyaatu itti siqattee hammattee ofitti isa qabdee dhiifama siif godheera. Yaa ajjeesaa mucaa koo jette. Achi as deebitee immoo haadha mucaa sana hammatte. Dinqiidha kun. Ajaa'ibsiisaadha. Dubbii isheen dubbattus baay'ee nama ajaa'iba. Har'a ijaa baafannaan mucaa koo du'aan kaasu hin deebisu yaa mucaa koo ani sin jaalladha. Rakkina ati keessa dabartu hundumaatti si wajjin jira. Ati kaleessa mucaa turte. Ammas mucaadha. Nuti ijaan baafannu. Ijaa baafachuun kan keenya miti. Ijaa baafannaan mucaa koo jireenyatti hin deebisu. Kanaaf yaani har'a waan namaa asirratti hin dubbadhu. Rakkina ati keessa darbitu hundumaa si wajjin nan ta'a. Tarii maaltu beeka? Mucaan koo lubbuu kee oolchuudhaaf du'e ta'a. Kanaaf ajjeeftan ta'a. Saba jal'aaf micciiramaa kana keessatti lubbuun keessan akka hin dabarreef nama hojii guddaa hojjechaa turedha. Eenyummaa isaarraan kan ka'e. Har'a garuu mucaan koo deebi'uu hin danda'u waan ta'eef atis miidhamuu hin qabdu. Mucaa koo qofan ajjeefne isin namoota isatti hidhatanii jiran firoottan isaa, maatii isaa, obbolaa isaa hundumaatti kan du'een isa wajjin hidhata kan qaban hundumtuu miidhamaniiru. Kanaaf yaani irraa dhiifama isiniif godha. Mana murtii kanatti akka itti faradamu yookiis akka inni dhiphatuuf ani hin ayyamu. Garaa dhiifamaatiin waliif dhiifnee walii wajjin hin jiraanna. Ati kana booda mucaa kootu waan sirra ga'u hundumaattan si biran dhaabadhaa. Si wajjin nan jiraa. Kanaaf gara fuulduraatti namoota warra kaaniif akka ati fakkeenya taatuun godha jettee dhiifama isaaf goote ajaa'iba. Irraa baradhaa. Dhiifama waliif godhaa. Ijoollee Waaqayyoo nuti har'a ilaalaa waan nuyi godhu. Isa nu arrabseef dhiifama gochuu dadhabna. Isa nu dubbisuu dideef dhiifama gochuu dadhabna. Walitti gaareffanna, walitti naafna, walirratti kaana. Mee namoota Waaqa hin qabne Gooftaan beekne kanarraa haa barannu. Namoota hamoodha jedhamanii yaadaman kanarraa haa barannu ijoollee Waaqayyoo. Garaan dhiifamaa ulaagaa fayyinaa keessaa isa tokko. Kiristoos Yesuus kan inni gara biyya lafaa kanaa dhufee lubbuu isaa dabarsee nuuf kennee fi akka nuti garaa dhiifamaa waliif qabaannu fi an akkuma inni yakka keessan isiniif dhiise isinis yakka keessan waliif dhiisaa. Isin yakka keessa waliif hin dhiiftan taanis yakka keessan isiniif hin dhiisu jedhee Gooftaan kee Yesuus Kiristoos nu barsiiseera. Asirraa haa barannu. Eebbifamaa. Waaqayyoo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Turtii gaarii.